kaleessarraa barachuu qabna. Kaleessi nama burjaajeessa, gaabbiin nama jaanjessa. Kanaafiyyuu Ashama arkafuun hordoftoota lalistuutu nageenyi rabbii bakkaaf galma jirtan hundumaa keessatti isiniif baay'atu. Maatiiwwan koo akkam jirtu fayyaa keessanii? Naguma ani nagaa kootti uumaaf galatu. Isa tiksee carroomsee yeroo kanaan naga'een isinis nagaa guutuu akka qabdan rabbiirraa nageenyi rabbii mana hunduma keessanii haa jiraatu isiniin jecha. Warri maatiinaaf hin taane maatiinaaf tahaa laayikii taasisuun na jajjabeessa. Har'a mata duree gabaabduu tokko qabadheen dhufeera. Mata duricha irratti kan taphannu ta'a. Amma xumura qophii kootti na waliin turan ammallee afeerraa kooti. Kaleessaaf gaabbuun booruu ofii balleessuudha jedha. Kaleessa jechuun waan darbeedha yookiin immoo taatee darbeedha. Kaleessi deebi'uu hin danda'u, boorutu dhufuu danda'a malee kaleessa as deebisuu hin dandeenyu. Kaleessa sanaaf gaabbitee otoon kana taasiseera ta'e yeroo sanatti otoon akkas godheera ta'e jettee yaadaan liqimsamta taanaan ammallee ati gaabbii keessa galtee booruu keef yaadaan jirtu, booruu kee balleessaa jirtaa jechuudha. Ati waan kaleessa darbetti gaabbaa jiraatta umurii kee guutuu taanaan booruu keellee jijjiiruu hin dandeessu. Gaafa gaabbaa jiraattu isa darbe sana deebisuu hin dandeessu, darbeera, taatee darbeedha. Isarraa barachuudha qabda. Kaleessa isa ta'erraa taatee kaleessarraa barachuudha qabda. Taatee kaleessarraa muuxannoo fudhachuudha qabda. Taatee kaleessarraa hubannoo fudhattee humna taasisattee har'a itti jijjiiramuu qabda. Mana barumsaa si ta'uu qaba malee gaabbiin kaleessaa suni har'a si jijjiiru ta'uu qaba malee har'a yeroo keessa jalaa qisaatu ta'uu hin qabu. Yeroo hundumaa sana yaadachaa jiraatta taanaan ati yaadaan burjaajofta jechuudha. Gaafa sana yaadachaa jiraattu immoo sana ati waan faayidaa qabuuf yaadachuu qabda malee waan deebisee si miidhuu, waan xiinsammuu kee tuquu, waan yeroo keessirraa fudhatuu fi sana gaabbaa jiraatta taanaan ati booruu keellee jijjiiruu hin dandeessu. Har'a keellee bisheessaa, jireenya keessa booruullee immoo mallattoo gaaffii keessa galchaa deemta jechuudha. Irraati otoon suni hin jijjiiru, hojiidha malee kan nama jijjiiru yaadadha malee isa kaleessa mudatamne irraa har'a barannee itti jijjiiramuudha malee otoo yoomiyyuu nama jijjiiru otooman nama dhaala boorullee jechuudha. Namni otoo jechaafu namni gaabbaa jiraatu ammallee fuuldura isaatti illee gaabbii dachaatu isa eeggata jechuudha. Yaadaan liqimfamuu dachaa gaafa yaada baay'isee namni fayyaa isaallee dhabuu jira. Otoo sanarraatii yoo baranne garuu jireenyi keenya fuulduraa akka kaleessa wanti kaleessa otoo jennetti fayyadamaa jirru kuni akka lammaffaa deebi'ee nu mudanne jireenya keenya fuulduraa keessatti amma ta'ee tattaafannee jalaa ba'uu dandeenya jechuudha. Kaleessarraa barachuu qabna. Kaleessa isa darberraati hubannoo godhannee muuxannoo jireenya keenya godhannee fakkeenyummaa kufaatii sana har'a ka'umsa keenyaaf taasisachuu qabna. Kaleessatti gaabbaa jiraatta, jireenya har'aa ofitti bisheessaa jiraatta ammallee jechuudha. Gaafaati gaabbii kana deddeebistee kan haasoftu yoo ta'e gaabbiin kun dachaatiin wal dhala malee furmaata ofiisaas hin ta'u yoo ati irraatii hin baranne. Jireenyi kee hundumaa muufachaa kan jiraattu yoo taate boorus of jijjiiruu hin dandeessu, booruu kee jijjiiruu hin dandeessu, booruu keessi kallattii qabsiifachuu hin dandeessu jechuudha. Namni gaabbaa jiraatu umurii isaa keessatti jireenya otoo hin jiraatiin darba. Waan darberraa barachaa, namarraa barachaa, taatee darbanii mudannoo namootarraa barachaa, kaleessa namaarraa yookiin immoo hiriyyaa ta'uu danda'a, ollaa ta'uu danda'a, seenaa namoota miidiyaa irratti baay'ee barachaa oolla. Sanarraa barachaa otoo ana ta'ee jennee keessatti of ilaalaa. Wanti sunillee ganaallee yoo mudannoo sun nurrallee hin geenye ta'e otoo ana ta'ee maal gochuun qaba jennee keessatti illee of ilaaluu danda'uu qabna. Kaleessatti gaafa gaabbaa jiraattu yeroo kee ajjeesaa jiraatta jechuudha. Kaleessatti gaafa gaabbaa jiraattu jireenya kee isa har'aa kana bisheessaa jirtaa jechuudha. Kaleessatti gaafa umurii kee hundumaayyuu gaabbaa fi aaraa gaafa jiraattu jireenya jeeqamaa jiraachaa hafta. Kaleessa keerraa barattee har'a nama ta'uu qabda. Kaleessa koorraa baradhee har'a nama ta'uun qaba. Kaleessa koorraa hubadhee muuxannoo taasisadhee har'a akka mana barumsaa wayii itti ilaalee sanarraati of jijjiiruun qaba. Kaleessatti gaabbuun har'a ofii bisheessuu, booruu ofii koffiisuudha malee kaasuu miti. Kaleessatti gaabbaa jiraachuun waan darbetti gaabbaa jiraachuun waan darbe waan hin deebine, waan darbetti gaabbaa gaafa jiraattu
barri kee hundumtu jeeqamaa hafa waan darbetti gaafa gaabbaa jiraattu ati jireenyi kee mallattoo gaaffii keessa jira yeroo hundumaayyuu nama of ta'e hin taatu gaafa gaabbaa jiraattu ati nama of danda'aa fi nama of ta'aa hin taatu gaafa gaabbaa jiraattu ofitti qaanfachaa jiraatta jechuudha. Kanaafiyyuu kaleessatti gaabbuun booruu keenya balleessuudha. Kaleessatti gaabbuun jireenya keenya boruullee mallattoo gaaffii keessa galchuudha. Jireenya keenya boru nutti deemullee gammachuu dhoowwachuudha. Kaleessatti gaafa gaabbaa jiraattu ati jireenya kee boruu san kallattii qabsiisaa karaa qabsiisaa hin deemtu. Yeroo keellee kan hatu kaleessuma isa darbe sanatu yeroo keessi jalaa fudhata jechuudha. Yaadaan aaruudhaan gaafa yaaddee aarte immoo ofumaayyuu of dhabuu jira jechuudha. Kaleessatti gaabbuun boruu keessa dhabsiisa. Kaleessatti gaabbuun har'a keessa dhabsiisa. Kaleessatti gaabbuun fayyaa keessa dhabsiisa. Kaleessatti gaabbuun jireenya kee fuuldura si dhabsiisa. Yoo har'a keetti gammadde kaleessa keerraa barattee har'a keetti gammaddee jiraachuu qabda. Kaleessa koorraa barattee har'a keessa jiru kanatti gammadee jiraachuu qaba. Jireenya gammachuus ta'e jireenya gaddaa dhalli namaa hin dabarsa addunyaa kanarratti. Haa ta'u garuu gaabbuun immoo tarkaanfii fuulduratti sin tarkaanfachiisu duubatti malee jechuudha. Jireenya darbanirraa gaabbuu otoo hin taane jireenya darbanirraa barachuutu jireenya keenya keessatti fooyya'insa nuuf qaba. Jireenya keenya keessatti jijjiirama nuuf ittisiisa jechuudha. Namni kaleessatti gaabbee boruutti milkaa'e hin jiru. Nama kaleessarraa baratee boruusaatti milkaa'e har'asaatti milkaa'e malee namni kaleessatti gaabbee boruuf milkii horate tokkoyyuu hin jiru. Garuu namni kaleessarraa baratee waan darberraa baratee boruusaatti milkaa'e hedduutu jiraachuu danda'a jedhee yaada. Kanaafuu warra kaleessatti gaabbee boruu ofiillee balleessu rabbi nu hin taasisiin hunduma keenya iyyuu warra kaleessarraa baratee borummoo jijjiirama dhugaa fidu nu haa taasisu. Nama kaleessarraa muuxannoo argatee boruu ofii qajeelchu rabbi nu haa taasisu. Kaleessarraa baratee nama jireenya ofii jijjiiree kaleessarraa baratee muuxannoo fudhatee nama fuuldura ofii qajeelchee hunduma keenya iyyuu nu haa taasisu. Kaleessarraa hin baratama kaleessarraa muuxannoo fudhatama. Warra kaleessarraa yookiin immoo waan darberraa baratee boruu ofii fuuldura ofii qajeelchu rabbi nu haa taasisu. Hunduma keenya iyyuu kaleessatti gaabbuun milkaa'aa namaan taasisu. Kaleessatti gaabbuun bakka ga'iinsa kaayyoo ofii namaan goolabu. Kanaafiyyuu warra kaleessarraa baratee boruu ofii itti milkaa'u. Warra kaleessarraa muuxannoo fudhatee fuuldura ofii har'a ofii qajeelchuu rabbiin hunduma keenya iyyuu nu haa taasisu isiniin jecha. Kaleessi nama burjaajeessa gaabbiin nama jaanjeessa. Kanaafiyyuu kaleessa keenyarraa haa barannu. Kaleessa keenyarraa muuxannoo haa fudhannu. Boruu keenyaa fi egeree keenya haa dhaabbannu. Kaleessarraa ni baratama. Kaleessarraa ni hubatama. Kaleessarraa muuxannoo fudhatama. Warra kaleessa isaarraatii baratee boruu ofii qajeelchuu hunduma keenya iyyuu nu haa taasisu isiniin jecha. Hayyee mata dureen har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayikii taasisuun na jajjabeessa koomentii barreessuu yaada keessan naangaa warri maatiin aantanis maatiin haasa'an isiniin jedha. Qabaa qabdanii hagayyoona warri nu hordofaa turtan baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Turtii amma yoonaa taasisne keessatti beekes haa ta'u otoo hin beekin wanti isin mufachiisee yoo jiraate naaf kolchaan isiniin jedha. Namni beekan qabu garuu amma beekurraa dubbata. Kanaafiyyuu beekes ta'u otoo hin beekin wanti isin mufachiisee yoo jiraate naaf kolchaan isiniin jedha. Laayikii taasisuun na jajjabeessa yoo isinitti tole koomentii barreessuunis yaada keessan naan gaha. Yeroo biraa mata duree biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Hangasittuu yeroo gaarii naaf qabaadha. Turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u yeroo gaarii nagaatti.